Akkam jirtu hordoftoota kee raadiyoo Rootiyoo bakka jirtanitti nageenya Oromummaa isin haa ga'u. Ani Nasoodha. Oduu guyyaa har'aatiin Geetaachoo Araddaa dubbimaan TPLF yookiin wayyaanee har'as deebi'ee ibsa kenneen mootummaa Abbaa Irree Abiyyiin dirree qullaa irratti hambise. Akkana jechuun jalqabe mootummaa Abiyyi fi shariikonni isaa uummata Tigraay fi mootummaa Tigraay jilbiiffachiisuu barbaadu. Garuu akka mootiin Doofaan kun yaaduu miti jechuun TV DW irratti haasa'e. Itti dabalee Abiyyi uummata Amaaraan nafxanyummaa fi finxaaleeyyummaa leellisanii fi abbaa biyyummaa Tigree lafa ishii irratti qabdu saamuuf gara keenyatti Liyyuu Hayilee fi raayyaa ittisa biyyaa bakka hedduu jiru walitti qabee fidee magaalota Tigraay dhahuuf yaaliin inni taasise harkaa fashaleessinee jirra jedhe. Akkasuma guyyaa har'aatiin xiyyaara waraanaa Abiyyi Maqalee dhahu erga misaa'ilan samii irraa buusnee jira jechuun akkasuma paayileetii yookaan misaa'ila irraa ta'e kan waliin laalutaa jechuun qoosaa ofii itti fufe. Guyyuma har'aa immoo dhaabni wayyaanee hiwaa TPLF ibsa gara FB fi TVtiin baaseen Abiy Ahmad biyya Itoophiyaa jedhamtu ganee jira jechuudhaan jalqaban. Abiy Ahmad erga nurratti waraana banan guyyaa 7ffaa isaati. Namichi kaadduun Abiy Ahmad magaalota Tigraay maqaa dha'uun humna qilleensaatiin waan isin dha'uu malluuf immoo namoonni akka magaalaa hin dhaqne bakka ijoolleen itti taphatan walitti akka hin qabamne jechuun dhaadate jedhan. Namichi Abiy Ahmad jedhamu kun jeneraalota loltuu duraanii yookaan dargii gara keenyatti erguus seenaa nuti waraana irratti qabnu wallaaluun isa gatii isa kafalchiise jechuun itti dhaadatan. Mootummaan Abiyyi magaalota Tigraay hamma shireetti to'annoo keenya jala oolfame jedhee dubbatu kijiba ta'uu isaanii himan. Jarri nafxanyaa tun osoo humna qabaatanii uummata Tigraay lafa irraa balleessuuf yeroo hedduu waraana magaalota Tigraay tumuuf mokkoraa turan jedhan. Kanumaan wal qabatee raayyaa ittisa biyyaa fi xiyyaarota daaraa goonee jirra jechuun ibsa isaanii keessatti kaayawan. Dhumarratti Abiyyi guyyaa lamatti isaan cabsine jedhee dhaadatee turuun isaanii yaadatama. Har'a immoo wayyaaneen ibsa ishii keessatti Itoophiyaa keessaa si qulqulleessine jechuun wayyaaneen mootii gowwaa Itoophiyaa bulchaa jirutti dhaadatte. Egaa qomoowwan koo ani Nasoodha. Taatee Itoophiyaa keessatti ta'an jala deemee hordofee kasiniif dhiyeessu ta'a. YouTube ko subscribe like share gochuu hin dagatina. Waraanni Tigree fi biltiginnaa walitti bante kun kan Oromoo galchuu miti. Isin sirba hirphaa gaanfureetiin bu'aaran abdii kan kooti. Baddaa jaarsoo yaala gaggibee walaa nyaattu maaltu nu dhibee walaa nyaattu maaltu nu dhibee shoolee yaashi malattu shimalaana eego gombisee adawwee tantoo. Gurbichoodha har'a walikaate ibiddaaf jedhee walitti kaate. Baddaa jaarsoo loomi nurrumoo walaa nyaattu jarri tokkumoo walaa nyaattu jarri tokkumoo shoolee yaashi malattu shimalaana eego gombisee adawwee tantoo. Jaalamni koo yaamadu rabbii kee walaa nyaattu deebi'ee gumaan kee. Baddaa jaarsoo gaalli gamana walaa nyaattu deeboon akkana walaa nyaattu deeboon akkana shoolee yaashi malattu shimalaana eego gombisee adawwee tantoo. Korba mara maalaale jimmooni walikaate walfixe michooni. Baddaa jaarsoo laagamu goree waliin kibaase gargarii waliin kibaase gargarii shoolee yaashi malattu shimalaana eego gombisee adawwee tantoo. Kokophaa wetti naqate kaata waan kormi.